Akkami mi'a gammaa haalli itti deemaa jiru kun bareedaa fakkaata. Namoonni egaa yaada waan sirreessuu qabnu, waan immoo deedaa'uu qabnuu fi irraa hir'isuu qabnu yoo kan yaadatti qabdan ta'e nuuf sirreessuu yaada nu kennuu dandeessanii yaadni keessan waan nu jabeessuuf baadiyyaatuufis kan keessanii kan nama hundaati daawwadhaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Qosaawwan jiran immoo kan kana booda qabannee dhufnullee baay'eetu jira. Hordoffiin keessan garuu nu jabeessa waan ta'eef nu biraan hafina jabaadhaa nu jabeessa. Galatoomaa warri nu daawwachaa jirtan warri immoo warra biraatiif sheerin godhin badaa miti amma subscribe godhuu baattan garuu akka nama uumaa argaa fi dhagaa hin jirreettiin haga ishiin suura fuutee hin deemna jettutti keenyaa manichaarra suuraalee jiran daawwataa ture. Amma hoteelicha teenyeerras keessummeessaan dhufee fuuldura keenyan maal akka feenu nu gaafate. Anaaf keekii isa abbaa qarshii 12 fi mirindaa hin jettu seetaadhaan sirii. Qarshichaan hidhe hirriinni dura naan galin amma nan dinne. Akkuma ta'u qarshii kiyyarra caalee haa ta'u naan jedhe keessummeessichi anattis garagalu xiqqoo yaadan otuun laaqana nyaadhellee natti tola yoo irbaanni ga'ee ta'e ciree naafiti yoon jedhuun bitaa itti gale. Maal jechuudha naan galle jechuun na gaafate. Uumaan barbaadu jechuudha gaa. Ajajadhu malee maal jechuudha? Jette Diinsirii. Ani garuu morma citu malee amma nyaadheen dhufe jedheen mi'aa chokolaataa afaan kiyya keessa jiru of jalaa balleessata. Isa immoo haga afaan qullaa teessu oolu mastikaa alanfadhu. Jettee natti hidhatte. Dhugaa namuma nyaadhee dhufe. Mastikaa moo? Eeyyan quufeera. Dhugaa amma nyaadhee dhufeef malee otuun fedhe maal rakkoo qaba? Haa ta'u kaa. Jettee ishee mastikicha deeffattu kadhattuun tokko dhufee nurra dhaabbachuun sila dingal, sila baata, sila takamaamaayinot, sila Egzaabeer, sila kukkiyeelli Maariyaa, sila abboo jechaa maqaa 90 nutti lakkaa'uu eegale. Ammati umurii kanaan gaafa kadhattuun qaanoftu maal qaba yoo jettee nyaatte? Jetteen Diinsiriin qaama fayyaa fi ga'eessa marataa xurooftee ofirra buusuun dadhabaa of fakkeessuun harka diriirsu ta'uu isaatti aaru. Warri ati maqaa dhooftee hundi erga si dhoowwatanii nuti immoo maal qabnaaf siilaan jedheen anis hamma humna ko. Kadhattichis akkuma deemuuf qophaa'een dubbii kiyya jibbuusaa fuula isaa jijjiireen agarsiisa. Hojii biraa jettee gosti hojii kan biraa carraa ittiin dubartoota babbareedduu akka keetii faana haasa'an namaan kenna. Kanaafin kadhadha malee hojjechuu jibbee miti obboleettii koo jedhe Diinsirii ilaalaa nu biraa sokke. Ishiinis homaayyuun dubbanne bareedduu akka keetii isa inni jedhe waan gammadde fakkaate. Anaaf garuu jechaan akka inni waraanaa jiru naaf gale. Kadhattuun illee kan akkanaan ishee ibsu an maaluman irraa jaaladheen jedhe. Waan ishiin ajajatte erga dhufee fi fayyadamteen booda mana kiyya bartee galtaa'oo yaada jedhu kaas. Achiis anis ishiinis callisnee dhuma teenyee wal ilaaluu eegalle. Mana barinaan jettee jedheen gaafadhe. Eeyyee maal sitti hin tolle moo? Yoo fenes dhiisuu dandeessa gaa. Gaaf biraa akka rakkanneef jedhee tan malee waan biraa sitti fakkaate. Lakki mana fincaaniin ga'ee deebi'uuf jedheen waan fayyadamte akka isheen kafaltuuf mana fincaanii deemee turuu akka hin qabu namani. Tole ga'ii kootti hin turin immoo dhaadhuun sitti dhiyaa. Jettee na gaggeessite. Mana fincaanii seeneen taa'e. Fincaan malee garuu waan jajjabaan sagalettaniyyuu gadi hin siiqne. Silas kaayyoon koo isa waan hin taaneef taa'aman ture. Taa'ee akkuma xiqqoo tureenis balballi rukutamuu eegale. Namatu jira jedheen callise. Ammas xiqqoo turee rukutame. Deebiin koo kanuma duraati. Akkanaan marsaa 5ffaa irratti namtichi alarraa rukutaa ture aaree maal obboleessoo marsaa 5 guutuun dhufeem. Daqiiqaa 25 irra teessaa naan jedhe sagalee dheekkamsaa fi ajaa'ibsiifannaa isaa waliin hin beekamne. Anis agas mara turuu kootti nuffeen balbala banadhee yoon ba'u namtichi garaan fuulduraan tulluu ta'ee jiru tokko bishaan qabatee ol seenuun budduuqfachaa ture. Kan jalqaba irraa marsaa 5 deddeebi'aan eegaa ture ta'uusaati. Anis akkuman ba'een dubbisaaf warri marsaa 5 waggaa 25 taa'anii ka'uu didanuu ni dandeesse ana ka'uuf jiruu dadhabdaaree obboleessoo yoon jedhu. Ohoo mee deemime ati dubbii qabdaa jedhee ol seeni garaasaa of dura oofaa ofiin duuba bu'e. Akka nama mana fincaanii fayyadamee mudhii koo jabeeffachaan ba'e.
kutaa manichaa keessa qaxxaamuree akkanalatti dinsirii milladheen yoo isheen gadi ba'uu koo eegaa jirtuun arge. Keessumsiisicha qabeen herreegi kaffalameera jedheen akka nama qarshii baasuu qaqqabachaa. Kan keessan immoo maal ture amma keekeef shaayii hin deebisneef malee kafaltee yoo inni jedhu hafuura guddaan baafadhe. Mana dinsirii deemuuf konkolaataa biraa horuutu nurra jira. Akkuma hoteelicha jalaa kaaninis konkolaataa qabachuuf xiqqoo erga eegneen booda taaksii tokko dhufee nu fe'uuf dhaabbate. Sababa furdinni isheef garuu miila kaastee yaabbachuuf salphantu. Anduuba isheen dhaabbadheera. Isheen immoo fuulduraan yaabuuf qabsoofte. Jennaan dubartiin konkolaataa keessa teessee jirtu yaabuuf rakkachuu ishee argitee itti kolfinaan dinsiriin aaruun. Maal natti kofaltare otoo nama guutuu taate kaatee na gargaartate. Yoo jettuun jaartiinis deebistee atis otuu walakkaa namaa taate haga sirrakkatu turte jetteen. Akkasumatti yaabbattee erga seenteen booda jaartii maafaan keessa wal ba'an biraan teesse. Ishiin fooddatti aantee jirti. Dinsiriin ammoo moggaarran. Ani immoo teessuma duuba isheen jiruuran ol darbee taa'e. Konkolaatittiin ka'uun duras namtichi keeshaa baatu tokko dhufe. Anaa fi meeshaa kana meeqan feete? Jechuun gargaara konkolaatichaa gaafate. Ati qarshii 2 kafalta. Meeshaa kee garuu akkanumaan siifan fe'a. Yoo jedhuun namtichis deebisee. Akkana taanaan meeshaa koo naa fuudhii deemi. Ani lafayyuu dhufuu nan danda'a. Namni hunduu wal faana kolfa. Akkuma konkolaataan deemsa eegaleen martinuu kolfarraa deebi'ee garuu dinsiriif jaartiin cinaa ishee teessee jirtu wal morkiitti seenan. Dinsiriin hiixattee fooddaa gaafa bantu jaartittiin deebistee cufti. Dinsiriin ammas ni banti. Isheenis ni cufti. Natti bulluqee waan jiru morma hincita malee inuman bana naaban. Jetti dinsiriin. Morma hincita malee qilleensatu na rukuta hin banu. Jettee mormatti jaartiin immoo. Wal morkii isaanii babal'atee sadarkaa wal rukutuu irra ga'uuf deeme. Yoo maamaan dhufeyyuu irraa eeguudhaaf ga'umsa koon tilmaama. Irreen koo muka shaxxee yookaan arcummee ittiin abbaan koo naree bugeessii arrallee. Mormiin isaan lamaanii taaksima keessatti garee 2 uumu. Gareen tokko haa banamu, kaan immoo hin banamu. Gidduutti wal falmiin dhalate. Akkamumatti namni yaada gatii hin qabne irratti wal nyaata jedheen amma banuuf banamuu dhabuun wal nama dhabsiisa. Kanuma gidduutti jaarsi duubarra taa'ee jiru tokko sagalee ol fudhatee al tokko baname al tokko immoo haa cufamu egaa lameenuu akka morma citaniif nu sara galfannee deemnaa gaafas. Yoo jedhu martinuu ni kolfe. Dinsirii fi jaartittiin garuu akkuma wal gaarreeffatanitti aariidhaan jiru ammallee. Andhiis ittiin jechuudhaaf nan sodaate. Deebishee isa akka dhagaa ulfaatu sanan nama gidduutti na gombisnaan arraba koo adabachuun naaf mala waan maraafuu daawwataan ta'e. Fidi deebii koo saantima 5 qaba. Jette jaartittiin morkii keessaa baatee immoo gara konkolaatichaatti harka aggaamaa. Hin qabu dhiifama. Yoo saantima 5 qabaattan immoo 10 siniif hin kennu. Isa nan galchu deebii koon barbaadan. Gaafattee dhiisuu didde. Namni biraan duuban taa'e immoo maal qaba amma yoo dhiisteef saantima 5 miti jedhe. Sin immoo maaltu sin galcha? Waan kiyya gaafachuuf mirga qaban si'a. Yoo feete kee kenniif. Angaruu dafqa namaas hin nyaadhu kiyyas hin nyaachisu. Waan sin galchine keessa hin galin. Saantimni 5 waan sitti hir'isu siif dabalus qaba amma. Maal qaba yoo dhiistee nagaan deemu? Dubartii kan biraati. Gaafachuun mirga ishiiti. Isin waan galchu qabaa? Fudhadhooti giiftii koo mirga keellaati. Dargaggeessa kan biraati fuulduraan taa'ee jiru. Mirga keessan taaksima keessatti qofa yaadattu miti isin uummanni biyya kanaa. Otoo hanga nurratti mirga keessan falmattanii iddoo 90 hudduu keessan dhiitamtanii yaadattan silaa yoona taaksiin iyyuu hin deemtan konkolaataa mataa keessanii oofu. Mirga biyya iyyuu laattanii otuu teessanii saantima 5 fudhatameedhaaf dhukkee kaastu jedha gargaaraan konkolaatichaa aariidhaan. Deebii ishii kiisa isaa keessaa haalan sakattaa dubbiin isaa garaa aannan na obaase. Bakka tokko akkuma geenyan akka dhaabamuuf ajaja dabarsite dinsirii. Kanuma gidduunis ergaan tokko bilbila kiyya seenuu kirkiraa fi sagalee bilbil sochii kiyyarraa hubate. Abbaa kiyya ture. Haati kee haalaan dhukkubsattee waan jirtuuf dafii hospitaala nu qaqqabi. Xumurameera. Yanda konu gigi madau, gigi mako turi sitatau. Yanda konu gigi madau, gigi mako turi sitatau.
Iyanda koonu gijimadaw, imimman kooturi sitataw. Iyanda koonu gijimadaw, imimman kooturi sitataw. Teva loko, ya teva loko, ya teva loko, ya teva loko. Sigagesa ya wedaroto, iyanda.